Akkam jirtan faamilii nagaa isiniif haa ta'u fayyaa jirtu alaamanni sa'a namni jaarsaa jaartini egaa har'a xiqqoo wayyaan qabaa dhiitofni kiyyallee waan jedhu xiqqoo galee asii jala kana na dhukkuba malee har'a wayyaan qaba isiniin jedha isin akkam nagaa jirtu fayyaadhuma keessanii akkam meeqimamoonni keessanii keenya nagaa jirtu distii faa dhiqxanii geessitanii kinoonu amma reefu distii geessinee amma boqannaa xiqqoo gadi teenya. Amman geesse dhufe kushiina dhaaman bahee dhuga. Innaa xiqqoomee boqannaati sifaana haasofna jennee dhufne. Akkam jirtan mee distii obboleettiin keenya takka koomantii jalatti qodaa dhiquun nutti baay'ateera nutti cimeera naan jettee abshirii waaqayyoon hundumaa gaariidhaaf godha. Wanni godhaniin jiru biyya namaa kanatti numa obsina. Dhugaa nyaadhullee na dhukkuba ilkaan. Har'a maalirraa hin dubbachuu dhufe beektanii viidiyoo obbo Gammee fi yaadanii wagarii irraa hin dubbachuu dhufe. Gammee maal jedhe beektanii koomantii jalatti tiktokii wayii jalatti gammachuu dabalaa waan jedhe viidiyoo suni AI'dhaan maqaana hojjetanii maqaana balleessan jedhe AI'dhaan hojjetanii maqaa koo balleessaa jiran malee anaa miti ani viidiyoo akkasiin hojjennee jedhe kaleessa immoo karaa feesbuukii isaa Video san itti yaadee waraabee garuu miidiyaa irratti ani gadhiisuun barbaanne anaa miti akka gadhiifamu kan godhe nama biraati jedhee dubbate. So akkamitti namni kun afaan lama dubbata. Viidiyoon haaraa wayiillee gadhiifameera jechaadha. Namichi dhuguma baalageedha. Dhugaa isinitti hima dhuguma baalageedha. Dura baay'ee yoo namni itti duulaa jiranii yoo namoonni jecha hin taane jedhanii nan aaraa ture. Hundi keenya cubbamaadha. Qulqullummaa kan qabna. Ittiin nama saaxilla kan jedhu aareen ture jechaadha. Sababan aaree jiruuf namoota irra viidiyoo koomantii hojjedhu viidiyoo yoo hojjedheen ture viidiyoo tan nama 4,000 ilaalu. Gin namichi kun haadha manaa isaallee viidiyoo qaba. Haadha manaa isaa haadha ijoollee faanallee viidiyoo sireerra ciisanii ishiin uffata uffatteetti garuu inni kanaa ol qullaa jira. Mallaqa yoo qabaatte eessa jiraachuun barbaaddasi jecha jedhu tokko birri kaalleesh የት መኖር ነው የምትፈልጊው ዋን ወይ ቪዲዮ ወይ ኦዲዮ ይርትዳታኒ gadhiisee jechaadha namni kun namni haadha manaa haadha ijoollee isaa akkasitti baase kun mucayyoo bakkee tana hoo akka fedhis godhee maaltu isa gaafatame maaltu namatti dhagahama yaani wani nama aarsu jira kanarra hin jiru kanaafuu naaruuf gin amarralee viidiyoo tokko gadhiifamee jira namichi garuu ani kan ajaa'ibe dhugaa meeshaan chaayinaa nutti fidde kummo chaayinaa mee wanna nutti fidin hin qabdu yaa ijoollee kee mee wannumti chaayinaa nutti fidin jira dhugaa baxaamin ajaa'ibe baala silxaanni inni biyya eega jennu inni biyya ta'e guddisa jennee nuyi aangorra isaan eegnu isaa yoo viidiyoo akkana hojjetanii gadi baasan daa'imman lafaa dhuftu warri miidiyaa hordoftu ijoollee namni hundu tiktookii maatiin ijoollee xixiqqaa kana bilbila kennaa fi xiqqeenya irraan bilbila fayyadamu maatii harka qalleessati malee maatiin xiqqoo wayyaa qabu hundu ijoollee ofii silkii bitaa kanaaf hunduu silkii qabatee guddata asirratti maal jechuun barbaade beektu ijoollee silkii qabattee dhuftee viidiyoo kana gaafa laatu kinoo dhugaa nama meeqatu na gaafate ana karaa feesbuukii jechuudha ijoolleen firendii koo ta'an viidiyoo namichaa laaltee viidiyoo namichaa laaltee naan jedhu dhugaa naan qaaneffadhe naante ooyi viidiyoon isaa kuni amma ishiin baddee jechaa jiran dhugaa maatiidhaaf illee gaarii miti baduun qabdu kalaas
Wanni takkaa dogongorame harreen ganama badde galgala kurkurii hin argu jedha. Wanni takkaa dogongorame si harkaa ba'e baddus dhiistus sirraa nafu maqaan kee xiqqaachuu. Kanaafuu duruma of eeggannoo gochuu qabna. Dura of eeggannoo gochuu qabna. Erga wanni ta'e garuu miliquunis baduunis maatii yaaddeessuunis maatiinis ni rifata amma eessira itti waa'ee lubbuu irratti of murteessiti jechuu danda'an. Dhugaa baduun qabdu. Boossee dogongora ishiitiif deemtee mana amantaa waldaa dhaqxee boossee dhiifama gaafattee gara amantii ofii deebitee waaqa ofii kadhattee dhiifama gaafachuudha. Namni hin dogongora hin jiru. Viidiyoon ka isaaf ka ishii bichaa miti. Kan addunyaarra ba'e. Kan hundaa meeqatu daabboon miidiyaa kanarra jira. Kan dhiiraas meeshaa meeqatu jira miidiyaa kanarra hin walaalaa oolla. Birqii miti kan jara lamaanii. Gin bal'isnee yaaduu qabna laala. Bal'isnee yaaduu qabna. Dhugaa bal'isnee yaaduu qabna. Erga wanni ta'e immoo miliquu baduu silkii jijjiiruu maatii keessan yaada bakka dogongora ofii balleessitanii namni illee cinqaatti seena. Maaliifi safuu tokko waan hawaasa keessatti jibbisiisaa ta'e tokko sagaagalummaan immoo jireenya keenya dhiiga beeke. Sagaagalummaan hawaasa biratti illee fokkisaadha, waaqa biratti illee fokkisaadha. Nama biratti illee si jibbisiisa, waaqa biratti illee si jibbisiisa. Kanaafuu dursitee of eeggannoo gochuu qabda. Dursinee of eeguu qabna malee erga wanni darbe baduu gaddu boo'u lubbuu ofirratti murteessuu ni kan qabu. Dhuguma isinitti hima ta'e itti yaada. Mucaan kun illee baduu hin qabdu. Namoonni tokko immoo maal jedhaniin beektanii mucaadhaan koomantii jalatti hintala sirriitti hin hojjenne maqaa nu balleessite jedhanii. Namoonni tokko immoo fiilmii eegalte odoon eebbisiisin maaliif badde jedhu. Namoota akka qoosaa ta'uu danda'a. Wanni kun odoo si mudate odoo ana ta'e jedhi bakka san of buusii of laale. Wanni darbe eenyuun dogongora addunyaa kanarratti namni dogongora hin jiru. Anis nan dogongora, atis ni dogongorta, innis hin dogongora, isheenis hin dogongorti. Addunyaa kanarratti namni ani hin dogongoru jedhu hin jiru qulqulloota ta'e kun ergamoota samii ta'an malee. Namni foon uffatee deemu, namni nyaatee dhugu, namni biyya lafaa kanarra deemu hundi isaatuyyuu hin dogongora. Dhugaa hin dogongora. Kanaafuu waaqayyo dogongora isaaniitiif dhiifama isaanii haa godhu. Viidiyoo badaa irratti hojjechuu odoo dhiisne gaariidha. Maaliifii yoo danda'ame jechootan isaan cabsu bakka dogongorame argitanii miti ilaaltan viidiyoo isaanis. Suurota fokkisaallee achirra iskiriinshoot gootanii baastan. Maal irraa argattu? Waan irraa argattan hin jiru bara. Odoo waan irraa argatamu jiraate isaaf fayyada, isaaf bicha waraabee gadhiise. Angaruu taazabeen qaba beektaa. Maal ta'uudhaaf namni guddaan kun jechuudha nama barate ta'e viidiyoo akkasitti yaadee waraabuun maaliif barbaachise? Mee ilaala dubartoonni dhugaa dhiira amantanii wajjin bakka deemtanii hin ciisina. Wajjin hin ciisina. Maaliif beektan? Gaafa viidiyoo akkasii waraabbate zalaalamii kee akkasitti taphatu beektaa? Sa'aa inni barbaade koottoo siin jedhe dhaqu akka viidiyoo sun hin baane. Sa'aa inni barbaade koo rafee siin jedha itti rafuun. Sa'aa barbaade du'i siin jedhe illee du'uufi. Malee waan gootuun qabdu zalaalamii si waqqasaan viidiyoo sanii. Kanaafuu abbuma argita wajjin deemtanii bakkeetti hin tagaaddamina. Anas siniin jedhe. Of eeggachuu qabdu. Mirga keessanis eegsifachuu, miira keessanis eegsifachuu, nageenya keessanillee eegsifachuu qabdu. Erga wanni mudate si mudate booddee gadduun, boo'uun, lubbuu ofii murteessuun hin barbaachisu. Si mudate taanan immoo bakka namoota kee nama maatii kee nama si qaanessu nama saalfattu
baay'atoo dhiifama gaafadhu gara mana amantaa deemi waldaa deemi dhiifama gaafadhu waaqa keessa si uume isa sodaatti isa dhiifama gaafadhu nama caala namni si gatee deemuu danda'a haadhaaf abbaan kee dulloomanis irraa du'uu danda'u hiriyaan ta'e ati qabdu si jaalattee ati dhabde si gattee baqachuu dandeessa namoonni ati itti dhiyaattu namoonni ati jaalattu gaafa ati dhukkubsatte sirraa fagaachuu danda'u gaafa ati rakkatte sirraa baqachuu danda'u kan sirraan baqanne kan badii ati hojjette kan faana kan si jaalate gooftaa jiraata barbara waan ta'eef isatti dhiifama gaafadhu gara waldaa deemi. Isa dhiifama gaafadhuuti jireenya kee itti fufi yooti qaxxalaa ati bakka kaleessan hin jiraati bakka namoonni itti eega sanitti hin argamin dhugaa baay'ee tokkoon dadhabee dhufe amma qoy viidiyoo xiqqoon hojjedha oon isin faanallee haasa ilkaan kunillee xiqqoon irraa gadi galee garuu har'umaan jedhu sammuuni baay'ee nadhii ta'ee ture so xiqqoomee viidiyoo hojjedhee tan dadhabbii kana isinitti madheellee irraa gaggama jedhee viidiyoo kana isinii hojjedhe kanaafuu viidiyoo obbo Gaammellee bifa haaraan viidiyoo haarofti gadi ba'eera kanaafuu cabsuudhaa fi jechoota taaniin jechuu caala namoota san gorsinee karaatti deebisuu dogongora kaleetiitti akka hin fufne akka kara gaariitti fufan gorsuu qabna siniin jedha inna akkam ofii shorbaan ramadaana kun akkam sin godhaa jira qimamooche waa ol fufuudhaa jirtuume butaa dhugaa yeroo argattanitti galchaate boqannaatti godha dhugaa raayyaan qaba waan jedhu gaara xiqqoo narraa gadi galeera dhiitofnillee garuu biyya tokko mana dhukkuba innaa kanuma siniin jedha waan na dhaggeeffattaniif illee galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii warroonni chaanelaa eebbisaa intartiimentii afaara wasaatan laakii sheerii sabskraayibii gochuun irraanfatinaa komentii nu barreessaa gorsa keessan qeeqa keessan nu barreessaa obboleettiin keenya takka dhaloota waan haasa'u wallaalee jettee komentii barreessite dhaloonni keenya dhaloota dogonguraadha anumallee dabalata jechaadha dhaloota cubbamaadha cubbuurra immoo kan nu qulqulleessu waaqayyoodha waaqayyo dhiifama isaa nu haa godhu hundi keessanuu waan haasofnu hin beeknu waan hojjennu hin beeknu waaqayyo dhiifama nu haa godhu jedha bakka dogongora